Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa hundinuu kan biyya keessaa kan biyya alaa. Viidiyoon amma daawwachuu deemtan kun obboleettii teenya tan Islaamaa ilmii barbaachaaf bahaadhiyaa keessa qaxxaamurtee ilmi Rabbii bakkaan gayatte. Isiin qaama miidhamtoota irraa kan taate miila lamaan hin qabdu jiraattu magaalaa Diree Dhawaa keessaati. Iddoon dhalootaas Harargee bahaa magaalaa Harari. Kan amma jiraattu Diree Dhawaa. Abbaa manaasiitii fi ilma dhiiraa tokko qabdi. Manni isiin keessa jiraachaa jirtus mana namaa. Obboleettii akkanaata ilmii guddoo qabdu majliisa Sheekh Gaalii Jaamuu bakka buutee tanqaraa isaa jirtu. Obboleettii akkanaata rakkina guddaa keessa jirti. Isiidha isin daawwachiisuu deemna. Mee viidiyoo kana dhageeffadhaatii achi booda waan isinitti dhagahamu isinuu if keessaa garagalchaa. Maqaan kiyya Fatiyaa Muummee Usmeel Ahmadiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa magaalaa Harar Araddaa Dirree Xayyaaraa ganda Anniyyaa. Ati qaama miidhamtoota kana ta'uu keessaa guyyaa keessaa uumama Rabbii. Dhaladhee guddadhee guyyaa keessaa kana ta'e. Inni kana guutuu keessatti eegalte. Aliif gaafaan jiru darasaa Shee Adam Tuulaatirraa hin qaree. Darasaa Shee Adam Tuulaatirra qaraatee galturraa hin qaree eegas booda Shee Usmaan dhufee Shee Usmaan irratti kitaaba buluukarraa hanga tafsiira qaree. Eegas booda Aliyyii Awwaallee irratti sunana kitaaba Nasa'ii fi Bukhaarii fi Maajaan isarra qaree. Eegas booda Shee Aliyyii bishaan birallee dhaqee amata tokko Muslim isarra qaree eegasii as dhufee asittiin kitaaba fitadhe hanga Muwaxxa Ibnu Maalikitti. Kana booda barsiisuullee ni dandeessaa naan jee darasaa fi nama tokko tokko dhiiraa dhalaa hundaa'u usularraa hanga tafsiiraan hin barsiisa. Yeroo silaa deemee jammii qaruudhaaf silaa hawwii qabu hireedhaan naqabnaan ni heerumee jechuudha. Ammallee hawwiin hin qaba amma ilmoo amata akkaatiin qaba. Osoon hin silaa muradhee jiruutiin heerumni na qabe tunis nan qabdu amma gaafa ilmoon naa guddatte ammaas akkasumatti saniis fixadhee majlisa dhaabee qubadhee karaa isuu deemu bakka takka taa'ee. Gaafiin kana qaruudhaaf baatu mudannoon si mudatte ni jirti? Ni jirti. Hedduu jira. Gaafaan ganda keenya baradhuu biyya teenya horofaa ilmii tana guyyaa tokkollee dhiisuu hin danda'u. Horofaa dachiinni mucucaattii gundeemu na jalaa mucucaattii dachiinni horofaan na qaqqaba. Hogguu torba lakkaawwadheetiin guyyaan hoggu halakkaawwadhu gattaa'ee horofa firraa soqee hogguun guyyaa faa lakkaawwadhu. Masjiida seenee nama cofa dura dhaqee bakka sheeka jala dhiyaattu dhaqee akkasitti ilmiiti jaqaraa ture jechuudha. Achi laawusoo qaamilumtoota waraana san keessa deemtee ilmii kana barattee jechuudha. Baradheetiin yaa rabbi yoonii fi gartee masjiida qaarraan tan horofa kana qaraatii tana keessa na kuffifte yoonii fi gartee maas gizeen salaata keetii jimmaa keetii deemu gizeen taraawii keetii deemu na kuffifte gana arra booda si salaatu jeeniitiin nan darbu rabbiin gizeen tafakan akkasuma ayyoon tiyyaas du'aa'iidhaanin si cinaa dhaabbaddaa hanga gartee gaafaan an qara'ullee bakka akka qeera bakka nan ba'uu hin dandeenya kaafaan naa diriirsaana jala deemaa gizeeniin an dhufees bishaan salaataatis ijoolleen naafannaa nyaata faasaanan naa neeyxee bakkaan an guyyaa oolummaa ergaa ilaan irraana jala deemtee na tajaajilu jirtu diinuma kanarratti akkaan jabaadhu har'a isiin bultii hortee nuti teenyaa miti takkaan aan hin jennu. Gaafa amma Sheekh Aliyyii Awwaallee kana faa badate mee kana keessatti akkamii barachaa ture? Gaafasillee bishaan hin jiru. Maallaqa warra keenyarraa fudhadhee deeme kitaaba bitadha jee an kitaabaan hedduu bitachuu fadhaa laqa fixeeti ijoollee xixiqqoo abbaa lama sadii na jala deema waanii isaan nyaachisu dhabee ijoolleen gurguddoon majlisa kutte nama akkana firraa laalee bishaan waan hin bitadhuun dhabe shilingii takka bishaan jirkaanne shilingii takkaan bishaan waan hin bitadhu dhabeen akkana jee guddaafarra lallaalee nama karaa deemuu firraa lallaalee kophee takka abbaa lama ta'a guddaafarra darban harkee shilingii gurguradhee bishaan guyyaa lama ijoollee bite guyyaa kan boo'eetiin liqii fudhadhee qarshii dhibbata kanamarra warra keenya dhaqee kaisin akkanatti bareedduu kasiirtanii nan diinii jecha akkana gabaayillee hin jenne maallaqumarraa fudhadhee na dhoorkayyoon inti medee garaabbate jee amata tokkochi taa'ee achi bishaan hin jiru firraati guyyaa tokko akkaan bishaan beesan dhaqee mana laalladhee mana tokkotti mana of coof dhaabame tokko nu galchanii hogguun achi seenee
kitaaba kiyyachi bulfadhee ijoollee nam 20 takka kanaan achi keessa jirra kitaaban kiyya akkanumatti akkaan gandaa fidadhee lafa naqadhee osoo taa'u jiru halkan keessa roobni roobee dhufee mana nurra digee bishaan mana nu seenee kitaabaaf nutillee nu guute har'a bakka seenuu sin qabnu firraan qaraa tana keessaa ni gallaguu lubbuun jetteen galin jeetiin dhoorke lubbuuti akkasii bishaan keessa anilleen ol fuudhanii na gabbaasanii kitaaba kiyyallee akkasii matarra qabatanii ijoollee yoo gabbarni jiidha akkasii dhadhaabbatanii namni dhiirti iyyinee manni girgidda ganda sanii dhagayanii dhufanii ani immoo nam afuriin na qabanii mana sheekaan ol naqan huccuu nam maranii abbaan mana kiyyaatis barata sheeggaali irra barata ammallee shee Abdallaa Haafizaa kanarratti himsii barata kana rabbiin nama nu bara zakajanii dhufa gizee shimbirroon gizee ganama garaa qullaa gabbaate guuttattee seentii jeeni akkasumaaf malee hojii qawaamii takkan qabnu jechuudha. Innis akkasuma waluma kitanaaf ilmuma keessa jira nuti amma dura qubannee bakka hojiitii fi bootaa dalagaa takkaa fi waan takka tarra gabbobbaanee waan teenya san gaggeessinee nu qabnu dura. Innis qara'uu qaraasisuu akkuma kiyyaati. Maqaan kiyyaa Imaaduddin Sheekh Jamaaliin jedhama. Dhaloonni kiyyaa gaara bulataa baddannoodha. Osumaan qaruu jiruuti fuudhii na keessa rufte. Manaas hin qabu qabeenyaas hin qabu dhiirota diin jaalatteetu diinis qabaattee akka kiyya diin taqabdu tadiin kiyya kanaa wajjin deemtu dhiirotamtu. Isii wajjin akkasitti haasofnee egaa akkanattiin tanaaf hin deemennaan homaatiin nama kana taanaan illee harka dhuyattee isinis nan kilaafne jechuun akkasitti soomana tokko masgidas gamanaan salaakesaa. Egaa warri wanta kana daawwachaa jirtan hundinuu akka wanti gama jalaa arkitan kanarratti xiqqoo rabbi isin beekuun diin kana hamileen isaanii ammallee quraanni hangiin maqaaraan kun ganaa faatiya qaraanii jechuudha. Namni gaasilaa isa hadiin baratu yoo deeggarsiisa duuba hin jiraanne nuti ammaa haadha abbaan keenyaaf nuti fuudhanii achi baanu hin jedhani ammoo diin kan nuti ammoo galma gaannee jira miraasni nuti ba'an hin jiru warra keenya irraa miraasa diin baane malee miraasni diin kun yoo gargaarsee hawaasni namni diin gartee kheyrii barbaadu yoo gargaare hedduu bareedaadha. Kitaabanis ittiin haajama namni kun akkasuma ammaasiis deebisee jiruun tunis waamee qajettee waa hedduu nama gaafattiin tanaas kaarogummaan namaa guuta ammoo hirmaates rabbi guddootti kannaa kunis doomaa godhu jechuudha. Hawaasa keenyarraayis nuti soonni barbaannu akka isaanis gartee diin kan akka galmaan geenyu hamilee nu godhanii bakka gartee silaa diin kanallee itti barsiifnuu fi waan diiniin tattaaffiin godhamus akka nu godhan kabajaadhaan isaan gaafannaa baleeyyan keenya kaas dhufellee hin galateeffanna. Jazaakumullahu khayran. تولنا عولتي قيتا وعلك وامو قالتا كم كي قلتي انفتو يومو yeroo ammaa tana keessatti obboleettiin teenya tun umrii isii guutuu waggaa meeqaan lakkaa'uudhaan ilmii keessa dabarsitee jirti. Yeroo ammaa tana ammoo qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyii ta'uudhaan mana isheetti galtee jirti. Warreen viidiyoo kana daawwattan hundinuu waan rabbiin isin beeku waan qabdan ni beeytan. Rabbiinis waan manaa qabdan isin beeka. Akka antii barreeffamaan azzala mul'achaa jirtu kanarratti xiqqoo qabdaniin bira dhaabbadhaa. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواه البخاري. namni rakkataa islaamaa tokko rakkoo isaa addunyaa irratti rakkoo isaa ta addunyatti isa mudatte san bira dhaabbatee irraa fure waan dandayuun humnaan taatus qabeenyaan taatus rabbiin rakkoo guyyaa qiyaamaa hamtuu san irraa fura akka isa mudanne taasisa.
obboleen keenya obboleetii teenya tan akka gargaartan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna. Akkaawuntii as jalatti mul'achaa jirtu tanarratti qarshii irraa kaasee hanga qabdaniin hanga dandeessan waan rabbiin isin beekuuf akka gargaartan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna. Obboleeyyan Islaamaa waan rabbiin isin beekuu waan qabdan irraa keessa buufadhaa. Akkaawuntii asirratti argitan kanarratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi Nigdi baankii Itoophiyaa baankiilee lamaan tanarratti deeggaruu ni dandeessan. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa asiin gaditti argitan kanarratti nu qunnamuu ni dandeessan.